أكتئ يصير مالك الجرمان ديمو في وليك أبد سوقي في رشيك آيات كذا جدو مكانه وثما جرمان ديمو يدو كروري أركالا متى قائلة كيف تنتي غافا كان وثما أربورو ديمنا أربورو ديمنا يتو أن يرو ثريتي دلقان كبو مالك أثين كبو تري وان كبو نسيت سيني مو أنغراك يتني منه أفان كفتة يجورا أربورو يتو سيناتو مالك جرمان ديممو كوباي ثاني حفاظة سيناتي فأنا سينا بتو تري وقاسة دي أمور لما دوه سيقاله أديم سمكان كذا تينان لكي غافا مالك جرمان كذين غافا سنجري دلقات سامبتوتي Ay, wanni jalqaba manaa baatan garuma biyya hambaa sana deemuu ture. Ammas garuu jireenya gaariidha kan jiraattu. Gammadaadha amma jireenyatti jirtanitti gammadoodha. Amma jireenyi keenya yeroo ammaa kanatti nuti amma maatii uf danda'ee jiraan tokko yeroo tokko biraayyuu tarree namaayyuu gargaaru tokko yoo danda'ame arganne Ameerikaa, Kaanaadaa, Awustiraaliyaa biyya kana tariin deemu yoo dadhabame mootu biyya keenyatti galudha. Irraan kaayanne yoo amma Jarman nu oofu biyya Arabaa biraa nu oofan hin qabu. Sanbira dabarree irraa. Amma yeroo baay'ee namoonni yeroo otoo godaan sarara jiranii daa'imti yeroo dhuftu waan baay'eetu jira gaa chaalenjiiwwan bu'aa bahiin hedduun ni jiraatuun abdii kutuun ni jiraataan. Amma seenaan dhufuu isheetti gammachuu akkamii isinii fiddee dhuftame? Seenaan dhufuu isheetti tokko waan nu jaalachiifte. Lammata boqonnaa sammuutii fi boqonnaa hargalfiin boqonnaa nu fudhachiifte seenaan dhufuu. Amma duraan gaaf seenaan hin jirre isiin mana madaamitteetti. Ani kophaa mana na dabbaraa gandara deema mana hiriyoota kiyyaa dhufuu. Anamma asii ka'ee kushiinaa seenee shaayii dhaabachuun jaaladha. Sanafiidha. Baay'ee nama sanafiidha. Akka afaan hin kolfu karaa miti. Kanaafi hiriyoota kiyya bira bulaanii isiin mana madaamitteetti. Seenaa da'uu mana deebitee yeroodhaaf qormaanni gidee daawumsaa hin jira. Akkasuma keessa hin baranne furmaata akkaataa itti ilmoo keenya ittiin guddifannu rakkinnuma keessa hin arganne waan akka nuti amma isin yuutuubii qabdi ani yuutuubii qaba. Tiktook maduraayyuu. Haati seenaas yuutuubii qabdi. Nuti sadiinuu amma akkaawuntii mataa keenyaa qaba. Seenaan nuufi haragalfii taate jechuudha. Maaliif nu sadiinuu wal bira jirra. Amma yeroo fedhe yoo argite gidee awwaan fedhe jedhu kun asuma haatan argite miti. Hargalfii nu taate jechuudha. Haadha gadaa nu taate, abbaa gadaa nu taate, nuuf haragalfii taate akka itti arganne jireenyi nuu bal'ate rakkanneen beeku. Yeroo tokko baay'ee nama gammachiisa. Anaafis hafuura baafannee natti fakkaata. Riskii kan duraan nu mokkore erga isii argannee nuu qajeela. Ammallee jireenyi isin haa qajeelu, ilmi isaa dabalamu, kan yaaddan hundumtuu galma isin haa ga'u. Ati saarsaa kan falteette jaalalaa fi ati seenaas immoo ilaali. Maallaqa ittiin jarmanan deema jette sana gaafa rabbi dhala ishii kennu abbaan manaa kiyyaa nama afaan hin dubbatu qofaa miti jettee abdii horattee hojii dhabaadha hin jenne si kabajjee si waliin jiraatte har'a immoo jireenyi kaleessaa sun darbee ofiifis taatanii bira dabartanii namaaf taa'atiidha kan jirtan. Namoonni baay'een akkasuma afaaniin gaafa haasaan ati akka hojiitti hin jijjiirtu jedhanii abdii walitti kutatan jiruun. Bakkeettis manaa waliin ka'anii biyyaa waliin bahanii karaatti waliin gatanis jiru. Biyya hambaa immoo gaafa taatu namni si firri yookiin obboleettii wasiidha maal jettu hin jiruuni. Isin immoo isaan keessatti bu'aa bahii amma kanaa dandeessanii bakka deemuu barbaannirraa afneerraa bakka rabbi jedhe immoo hin deemne abdii jedhuun jirtanii irra caalaayyuu immoo gara biyyaatti kan yaaddanii. Mee namoonni gabaabumatti asiloo waan sirraa baratan hiriyoottan si fakkaatan hedduun jiraachuu malu. Kan manaa wajjin ba'anii dhiisanii deemanii waliin aarsaa kan falafaa dhiisanii gara biroo ichisaanii ilaaluun jiru. Warra kana maal sirraa baratu?
Anallee homaan irraan baratanii amma yeroo baay'ee gilee odeeffannoo dhaga'u ijoolleen dhiiraa haadha seenaa mana barumsaa godhatanii haasa'u. Amma gilee asirraa yenee fikir tokko dhufee siin jedhe tasilkitti fiiduu jira jala shamarree jaarsisii. Haadha seenaan argitu asii waan fedhe jira olee mee dubbatti anaa miti. Nama baadhee irraa naqee gumati ijoollee hiriyoota kiyyaa yeroo asirraa miidiyaa kanarraa waa jedhanii jaartiin itti kaate maal haadha seenaan argitu afaaniin waa jechuun yenee fikir jechuun afaan qaruu miti minaamin jedhanii amma akkasitti akka evidensiititti jaartii ofiitiin amansiisu. Ana maal narraa barata yoo haadha warra fayyadeera garuu waan fayyadeera maaliif waan ana asirraa haasa'u kana akka ani bultiin nama biraa hin diigamne hin godha. Because homa fedhe haasayaa oolaa namni amma warri biraa dhugaa ta'e booksiin wal cafaacafu maal asliin homa fedhe jedhamee haadha seenaa dubbatu haadha seenaa miidiyaa irraa boottu argitanii afaanii barkuutti jaaladha jechuun jaalala dhugaa sanii miti. Asliin afaanumaa jedha malee waan balleessu. Amma laala osoo duraan amala kiyya beekuu batanii dheengadda gisee mucoon tokko ajandaadha akkasii boottu osoo nama biraa taate tokko yookiin zayitii waliin dheedhaa yookiin bultii wal diinaa yookiin ilkaan walirraa cabsinaa minaamin waan akkasitti jira. Kanaaf ibin yoo anarrallee wanni baratanii jiraanne bultii namaa akka hin diigamne irratti baay'ee dhiibbaa godhaa jira. Maaliif amma ijoolleen baay'een warra hiriyoota kiyyaa dubartiin tokko jira gisee ati intala takka niin fiqiyyateen tasilkitti fiitu. Maal jamiilaan argitu haadha seenaan argitu asii waan fedhe tafee dhangaasira galtee itti bu'aan ooltu jaartii koo ayin oolu afaan qofaan si jaaladha jechuun ikkoo monnoo miti yeroo masanii fi miidiyaa maratti afaanumaa fi waan akkana akkasii jedhanii. I think bakka uma akkasii kana yoo nurraa baratanii booksii waltumuu dhiisanii walii kuu dhiisanii jiraatan bambiloo waan kana bultii namaa ijaaru irratti waan akkasii irratti hooma nurraa baratan jenneen. Ayyee mee akka mudannootti kaasnu isa dhumaati. Isuma dhugaasa jamuun aartee silottee hin beektu. Waanuma kanaan wal qabatee wal loltanii beektanii. Tarii dhiisisiin jettee silottee si gaafattee hin beektu. Shamarran amma uumamaanii noormaalii miidiyaadhaa jennu tiiktookidhaan yeroodhaaf daqiiqaa murtaa'eef namni seenee qooseen taphataanii yeroo nama jaalattu namni tokko dhufee asilii lubbuu siin jechuu dandeessi dhalaan takka ammallee kaasaa turte atillee jechuudha. Siloltee hin beektu. Dhugaadhuma ammoo yookiin laayivii irratti siloltu garuu erga cuftanii sittaasoftee beekti. Biloo godhaan yeroo baay'ee amma biloo godha namni jala seenee gaafuma haaroo koomenti godhanillee dhaqanii biloo godhuunis ni jira dubartii sana. Achirratti ilaaltee kun si mudatee hin beeku. Amma isiin amala qabdi beekta. Ana naannooteen beektu si jaaladhaa yenee fiqir minaamin jettee natti dubbatteen beeki. Garuu duraan dura gisee gara miidiyaatti nama dhufu sun haarawaa miti. Gisee asirratti yenee fiqir minaamin jiraanii oolu guyyaa tokko guyyaa lama sadi faa hin boqoytu. Suma ofitti boqoyti mana keessa deemte anatti miti. Ani mootu natti hin dubbatiin malee mana keessa deemanii bokokaa ooluun sun natti ilaallata. Asumaan asrafa waan ta'eef nama hin gawwan. Anammaati yoo torbaan tokko kurshanii tokko boqoyte anuman tuqin malee akka mallas baanu haga na tuqanitti namatti hin dubbadhu. Maa boqoyte minaamin hin jedhuun dantaa isii dhiyeetu godhiisa. Barataa dhufte amma. Yeroo tokko darbee yoo haasawni likkii taru duraani katanuyyuu. Duraani bokokaa turte. Darbee dhaheessan maataan seetti dijinaan itti dhaga'an. Garuu hawaasa illee yuutuubii barattee yuutuubara taatuun tiktookii barattee tiktookara taatuun feemasii tayaa dhuftuun moor agaa isiif seenallee feemasii ta'anii namni hundi barate kana gaafa duraan namni hundi hin beekne san ijoolleen hin jira warri koomentii kunillee ijoolleen arsii lagileedhafi malee dhiirri arsii tala biyya fuudhamne namni waan jedhanii waan akkana kana waan sammuu daddaakaniif shakkii waan qabdu jechuudha hin bobbokoyti. Amma mootu erga seenallee guddattee fi seenaa argattee guddattee fi jireenya mootu argitee waan fedhe abbaan fedhe waan fedhe yoo jedhe anillee waan fedhe yoo jedhe mana bokokuun hin jiru aaruun hin jiru ammallee nuti wannoo miti anamma fakkeenyaaf
Asirra gilee haa ta'e yeroo gabboo namnummaan gurguddaanuu bilbila nan argatu. Dubartiin kasi shakkitu isa asirratti paabliik haasoftu kan namni hundi si dhaga'u karaa miti. As jala firri jiraachuun mala haadha abbaa jiraachuun mala si galee. Kan yeroo baay'ee dhufti si dhiibu isa mana keessa deemanii muu jedhan gilee isii mana jira sitti bilbisu silkiin kee weeyitingii jedhu san kan si wallochiisu si galee. Ani asirra yoo laayee bira dhufe gilee asirraa bahe xiqqoo yoo jara wajjin kolfe dadhabee hirra. Silkii kiyyaa seenaan paaswordii beekti. Ittiin taphatti. Isiin haadha miira yookiin dhokattee fa'aa laaluun mara gilee seenaan taphattuu nama bilbiluu dhiisu kan si galee. Silkii seenaan kophatti qabu. Akkaawuntii kiyyallee kan isii of eeggannoodhaaf yoo silkiin nu jalaa bane badeef ka seenatti irra jira. Seenaan nuuf baankiidha si galee. Baankii itti waa qusannu. Akkaawuntii kiyyaanillee seenaa bira kaadha. Isinlee seenaa bira kaaddi. Mungkin yoo har'a fa'aa yoo amma hin jirre fa'aa silkiin mootiitti achirra deemtee lallaaluun malaa ayidoonnu. Egaa seenaan fa'aa akkaawuntii banattee tiriin feemasii taate isii boqotu argeen beeku yoo aguma duraanii sanaan ilaaluu beeku hin jiru. Hedduu namatti tola. Atiyoo ishii amma ishiinis yeroo baay'eetti seenaa geemiin taphatti namoonni garaagaraa dhufanii giiftii ni kennu. Eenyuudhaa maaliidhaa jechuun dhiirris egaa wal qixa miti. Ishiin baay'ee obsiti yoo ta'e tarii aayifachuu dandeessa, loluu dandeessa. Siinoomas itti fakkaatu. Isa giiftii haati seenaa firaan qabdu. Ijoolleen giiftii kennaniif hiriyoota keenya. Isaayyuu gilee ana hojii taphatu kennaniif yookaan akkanumatti akka waan namni hin beeknetti taa'aa oolte. Ijoollee hiriyoota kiyyaattu kennaafi sun wal nu shakkisiisu. Ani immootu amma waan anaaf isiin gilee baay'ee xiqqashoo bakka ani itti ka'umaa inni gilee amma taa'aa jirru amma hiriyoonni fi kulitti bilbilaan sirki. Haasofti seenallee itti kaati anillee itti ka'anaaf seenallee itti kaana gilee hiriyoon maatii namni beeknooti bilbila. Silkiin mana keessa deemtee haa ta'uu dhiisi miraamin jennaan akka nama ofiin haasofnee kana nu rabbashte jennaan anaaf. Nutuyyuu dhiibbaa itti godhatu. Anallee nama bira taa'ee silkiin haasa'u ishiin jettu anallee silkii yoo haasanii naaf ofii miti anuu bira taa'ee namni yoo haasa'u natti hin ta'u. Abbaan fire kamayyoo dubartiin ati silkiin mana keessa deemtee loomofsiin jennaan maqaa. Saloonii fa'aa abbaatti kana malee isa shakkii biraa walirra. Hedduu namatti tola isa dhugaa dubbachuudhaa fi jaalalli keessan ammallee yaada gaagu mi'aasumaan jaalala ishiif qabdu ibsiifme. Baay'ee tokko jibbaan. Tole. Ibsin jenna ere? Sittee? Egaa. Hayyee akka jedhutu beeksisaanii nuti si wachaa irraani mi amma carraan kennaaf egaa amma daayirektarri kiyyallee gaaffii si gaafatu qabaachuu malaani gaaffii lama akka si gaafataniin eeyyama daayirektara kiyya gaaffii qabda. Abdiin na gaafachuu hin danda'u nama isaa argame urjaartirraa birrii liqee. Waan fedhe haa ta'u si gaafachuu mirga guutuun gaaffii galee maaliif yoo jettee qopheessituun sagantaa kanaa yoon barbaade boo isin jechuun danda'a maaliif boo dhiiste jedhee si gaafachuu danda'a maaliif dhuguma haadha seenaa jaallattee yoo ta'e boo qabda asirratti maaliif mooneet namni si waamtee hin boosisin hin jiru ana yoon taane jechuudha jimmarra. Kanaaf ati akka dhiira aartii tokkotti boo qabda hin jedhee gaaffii isaan deebisuu danda'uu qabda. Erga gaaffii lama akkan gaafadhu naa eeyyamame. First of all haadha seenaa intala sanyii mootii fuutee hin gadditu. Gammachuu guddaadha kan isin siilaataa jirtu argaan jira. Garuu amma ati gara fuulduraatti haadha manaa yookaan jaartii biraa lammeeffachuu ni barbaaddaa? First gaaffii tokkoffaadha. Gaaffii lammaffaan erga gara Kaayiroo kana deemtee yoo xiqqaate waggoota baay'ee lakkoofsisteetta aniifati. Tiktaakiin kun maal osoo hin dhufin waggoota dheeraa yoo xiqqaate waggaa 6-7 ol dura ol beekna. Haati seenaa yookiin dubara faana qaamaan si agartee beekti or qaamaan yeroo siin jedhu noormaali yookiin ati immoo haadha seenaa nama biraa faana agartee beektaa sana booda maaltu uumame toon sobinnaa deebisa. Okay, thank you. Xumureera. Galatoomi daayirektarri kiyya kun egaa gaaffii istiidiyoo keessaa ka'eedha. Gaaffii gaasaa si gaafatan kana dubara akkami yookiin dhiira akkami kan biraa asirratti jaalattee beektadha. Min aynatti dhiiraanoo min aynatti dubartiinoo? Jechuun kiyya
jaalalaan osoo jirtanii otoo waliin fuudhin otoo mana takka keessa waliin hin jiraatin noormaalii wal kajeeltuu wal niyyattuu garuu akka tasaa ati makka bunaattis ta'uu kaaffee wayiittis haa ta'uu ati chiikii biraa qabattee or isheen nama biraa qabattee agartee beektaa yoo sin mudate immoo maaltu ta'e sana booda hin dabsinati haasaa. Okay, laa addaan baafachuu dansuuf miti. Ati haadha seenaa dhiira wajji argitee beektaa isa jedhu sanii fi dhiira wajjii miti jaartii obboleessaa wajjii guyyaa tokko lama argan kophaa marga gidee isii argu kophaa deemti. Namatti dhiyaatu natti fakkaate amala hin qabdu anatu xiqqoo barsiise malee hin agarre jechuudha. Dalagarraa dhufte gabbaate guyyaa lama oolte dalaga deemti waan akkasiitiin agarreani. Isiin yoo dubartii wajjin si argitee beekti isa jedhuu fi argitee beektu odeeffannoodhaan wallollee beektu. Oduu guuruudhaan jechuu gaafatanii tabiraa qabaa minaaminidha kuni durri jira mida jechuun yoo tokko se godhatu odeeffannoodhaan itti himamee jechuun dubartii wajjin gadda namaa dhaqee achi itti himanii naa dawwaltee wallollee beektu gaafa haarawaa san jechuu haga lafa barattu. Qaaman qabatamaa wanni isin evidensii ijaan na argitee na qabee tokko hin jiru. Odeeffannoo fufunaannattee wallollee beektu. Gaafii isa jaartii lammaffaa fuutaa jetteefi ani osoo ammatti maallaqa jaartii nama nyaachisu hin qabu. Biyya baqaa jira. Rifuu jira, kiraa manaatu jira, masuufa maaltu jira, maallaqa jaartii lama nyaachisu qabu. Gaafa haftaamii ta'ee duniyaa jaartii lama sadii afuris ta'u naa nyaachisu horadhe argadhetti immoo islaamati ilma sheekati shari'aan nan daangessu fuudhuun mala fuudhu dhabuun mala Allahu alam ammatti diskoortii na sadaqattoo jiraatti nuu problem. Heluu naannaa jettu gizee seenaa raftu. Okay. Ayyee guddaa galatoomi. Shaqqalachuu ta'e malee ammatti fuudhaaf qophii miti. Rifuuji. Ayyee hedduu namatti tola. Rabbii haadhuma seenaa baay'ee siif haa godhu. Bakkuma baay'ee buutee isheen si haa kunuunsitu. Tol, ogeessi kaameraa qabdaa? Gaafatanii jirtu. Ayyee guddaa galatoomaa amma adda ba'umsa bakka badhaasaatti doktoruma dhugaa maqaa bareedaa si moggaasteetti umuriin keessanaa dheeratu horaa dagaagaa lafa guutaa itti amtuu isin hin argiini. Goomatu inaaftu. Abdii anaa fi Itti irraa qabu